taap godhaa taap share like har'ammoo barnoota wajjin baranna akkuma biraa kilaasii qofa bichaatti miti taap godhaati waa tokko tokkoon isin barsiisa laayivii yeroo baay'ee barnootaafis fayyadamuu qabna walamachuuf walarrabsuu qofa miti taap godhaa jajjabeessaa taap godhaadha share copy link har'ammoo isin faana noolaka warra laayikii follow jajjabeessaadha warra laayivii faanan isin barsiisaa noolaa jechuudha. Haala kamiin barannaa haala bareedaa ta'een barannaa har'ammoo waa'ee beellada manaa fi bineensota bakkeen isin barsiisaa jabeessaa taap godhaa. Walumaa galatti waa'ee beellada manaa fi bineensota manaa walitti himnaa beelladoota manaa jechuun akkuma beekamu waan akka hadurree, saree, sangaa, harree warreen kun beellada manaa jedhamu jechuudha. Bineensota bakkee jechuun immoo waraabessa, leenca, qeerramsa wantoota baay'ee jiru akkuma waliin beeknu wantoota akkasii jiru jabeessaa bartaa na dhaggeeffachaa jirtu moo tokko tokkos laayivii irra teessanii akka abshaaluu jeeqxa yoo jiraattan qalbii keessan gara kootti deebisaatiin na dhaggeeffadhaa isinii galee taap godhe akka gaariitti mee gaafii kana kan adda ta'e immoo qabdu meegaa bineensota manaa fi beelladoota manaa fi bineensota bakkee irratti gaafii qabdu gaafii yoo qabaattan koomentii irra na gaafadhaadha isiniif hin deebisaa jechuudha. Ani barsiistuu sagaliiti barsiistuu cimtuu akka gaariitti nama barsiistuudha. Warroonni immoo lafa inni jirutti dhuftanii barachuu barbaadan koottaadha akka gaariitti wantoota biraallee isiniin barsiisaa jechuudha. Jabeessaa taap godhaa. Abshaaloon an jedhinaadha abshaaloon barsiistu. Maal taate gurba? Yeroon daree itti galan ga'e nuftanii daree taap isinii gochaan ture nu. Taap gochaan ture? Deemasi taapiin kee abadu. Lakkime daree yeroon ga'e nu barsiistanii nuftaniin jedhe. Gurbaa deemasi sinnatti akkan kilaasii qabu amma anu nan dhufa deemisiin jedhe nan dhufan. Laayivu marra baran nuuree akkas wayyaa. Gurbaa deemisiin jedhe nan dhufa siin jedhe kun immoo abshaaloo lammaffaa ta'e deemasi. Nan dhufa jedheeti. Laayivii dhumaanillee akkattan barsiisuun qabu kun argitanii. Kanaafuu himee maal jettu mee dharoota qaruu wayyamoo gara maallaqaa dhaquu wayya. Amma fakkeenyaaf maallaqni gara kanatti baay'eetu argama. Gara tiiktokiitiin maallaqni argama. Gara siniin immoo akkuma beekamu mindaan keenya baay'ee miti waan xiqqoo. Yoo nuti immoo gara tiiktokii kana dhufne maallaqni namni dhaloota qaruun jiru mee isin akkuma yaadatti qabadha. Kanaa maal jettu mee nama dhiba baay'ee. Ay birrii. Gara daree adeemu sa'aatiin itti geera gara daree deemu gara daree deemu wayyoo. Manni barumsa kun yoomuma barumsa kana xumurree boqonnaa furannaan koo. Gaafiin kee gaafii nama hundumaati. Barumsa 12 gaafa fitti boqotta. 12 booda immoo isaan booda heerumtee abbaa manaa kee wajjin boqonnaa gaarii argatta. Ati immoo maal haasoftaa abshaalu? Ani maaliin heerumaa qabxii guddaa fidee tanaan yuunivarsiitii seenuu barbaada dhugaa. Maaliif naate? Eessa deemuu fedha? Yuunivarsiitii. Baay'ee bara kana baratanii yuunivarsiitiin deema osoo hin taane baradhee unan xumuraa qabxiisa daree yuunan deebisaa jedhanitti yaaduun waan guddaadha garuu. Garumaan taate. Sun eessa dhufte? Sittolee barumsa ammaa kan barsiistu. Bareedaadha. Garuu jechuudha gibbii kana keessatti shamarran haaraa dhufnaan chiikee haaraa dhufnaan lafan buusu argitee mucaasan. Mucattii sana namatti hin toltu. Mucattii kamidha? Mucaa haaraa dhufte mucaa sana sabboontuu jedhamti. Sabboontuun nama gaariidha. Sabbooko sabbiyyee. Maal taati? Inni dhufnaan bakka inuma si amansiisa garuu ati inni inuma si amansiisa garuu ati of eeggisiin jedha. Ani maa waan akkasiidha miti kanan dhufe xiyyeeffannoon koo barumsa irrattidha waan ta'eef waan akkasiin dhaga'uun. Sabboontuu jechuudha. Maaloo jechuudha meenatti sabboontuu gaarii jechuudha. Akkuma maqaa isheetti nama mararti, nama bareeddi, namatti tolti. Utuu fuudhanii jedhama keessa beeyyuutu fuudhanii. Wayyoo haadha kun mallatti fiddee kun immoo. Utuu fuudhanii namatti hin toltu. Maal fuuta? Mana kiraa. Akkasuma jedhii fudhadhume sumayyuu si wayya. Xiyyeeffannoon koo barumsaa maal iseettu miti. Inni dhufnaan inuma si amansiisa bakka. Waan inni jedhee si amansiisuun beeku inuma si amansiisa. Nama beeka akkasitti gorsinee gaafa inni qaasu sinuma amanuuf. Kanaafuu irraa of eegi baay'ee. Jaakeetti namatti toltu ilaalame.
Laalme aasaa ishee falaalime. Laftiin toltoon mashee. Laalme saalee isheen itti naasoftu falaalime. Ilaali. Ana duukaa taa'aa waa ishee haasaa jirtaa jetti. Ilaalime maatte. Intalli sun garuu maal saadha isaaf? Laal. Ishiin kunis chiikii isaati. Kana malee iyyuu kan biraa shammoo meeqa qaba? Ishii kanallee natu fixee fi garuu kana malee iyyuu shammoo meeqa qaba? Garuu maal jechuu barbaadde mucaa sana beekaman? Indee diinuma goote haasaa harta koo keessa baate. Mucaa sana koo amala badaa akkasiin qabuun. Ani ko badaadha siin jechaan jiru. Badaa miti garuu inuma barumsuma irraa si oowwaa chiikii shan qaba siin jedhe. Jaaffaa si jana taadhiisis. Ani daa'ima miti akkamittiin abbaan argeefishu jedhaan. Tole haa ta'u kaamee ilaalta qoy torbee tokko booda ilaalta fachuu rakkoon qabu. Ani sitti meera garuu ani dubbachuu qofa. Maal odeessaa? An daa'ima moo? Ka'ee bira dhaqii. Maali nan koroo nachi nan urgufiin kaayi maal neeti moo maal nannaqa booda naqaa sin jedheera man booda naqaa maaltu jariifachiisa. Dachee dhaqe ammoo kaatee nattuu bira. Maal si gashee booda naqaan. Maal si gashee? Maarree. Abshaaloo garuu haniifate jechuudha. Bakka itti walitti agarru jira. Haqime. Ni turte manayyuu. Jazba. Akkamat. Nagaa. Waan si gaafachuu dhufe. Maa? Mucaa si wajjin dhaabbattu sun maal keeti? Waliin beeknu har'umaan argee yaa nu bira barataa jirti bar kilaasii keenya galte. Dadee keessan galte? Dhugaa. Gaa. Sabboontu dha dhugaa ishee? Sabboontuudha. Maallaan jette seeti? Mucaasan baay'umaan jaaladhe. Rabbee dhime. Injenne garuu fuula isiirraa akkuma waan jetteetti dubbifama. Waa'ee koo haasofteetti itti haasoftee waa'ee koo? Waa'ee kee ittaasee ani nama gaarumaan jedheen garuu si bira dhufuuf turte. Bashaatu waa si biratti argiteefi malee dhufuuf turte isheen. Sin amanu? Haasaa fakee namanu malee jechuudha. Amani kaa. Naman tuyi. Sin amanaasin maal seexana namanu? Callisi. Callisi mana amani ana. Ani jechuudha. Xiqqooma isheetti gaarummaa koo haasofteettee garuu. Maalati badaadha. Beekan amala kee? Amala kee beekama. Isama. Nanna qaba. Dhaqiin jedha. Dhaqii si jaalattee. Akka boritti kootaatti himteetta isheen bashaatuun. Obboleettu isaatiin jedheen. Obboleetti baay'ee qaban jedheeni. Obboleettu baay'ee. Obboleetti baay'ee qaba. Obboleetti isaan fuudheen baay'ee. Jechuun jira miti. Miti. Mee ta'ume mee maal godhe jettaa ishee bira naqa. Dhaqeen dhufa. Dhaqi bakka. Mee Si jaalattee bifiinu. Na jaalatteetti. Hin jenne malee dhaqu. Sabboontu. Jirta. Haay. Kamati. Welcome mana barumsaa keenyatti magaalaa gaannafte. Thank you. Mana barumsaa keenya isa duraa irratti si beekama. Yaa mana barumsaa burqaatti waan si beeku natti fakkaatan aliyyuu. Mana barumsaa iddoo ture sanatti si beeka. Nama gaarii turte. Amma immoo si simanne akka mana barumsaa keenyaa gibbii kanaatti namni nama simatuun tokko farri jiru ana. Yaa baay'ee nama simatteedha dhageera. Dhugaadhaaf. Amala daftee nama jaallachuu kana baay'ee qabdeedha. Jaalan namaa qabuun ibsaan naan akka nama warra kaanii miti amalli koo adda beektaa. Yaa dubara babbareedoo dubara dhufan kana baay'ee simatteedha. Dubara qofa miti. Dhiirota san simadhaa barsoonni gaafa dhufanis nan simadhaani. Ani dubara qofa sin jedhan dubara qofa? Dubara qofa jedhanii baay'ee simatta jedhan. Yeroo dhageesse. Dhageera oduun keenya bira geera. Ani baay'ee magumasiidhaan. Qorattee waa'ee koo ammoo ammaatti dhaagoo ammaatti ma sitti manii sitti odeessaniiru. Maal dura si burqaatti waan asi beeku natti fakkaata siin jedhin ture. As gaafa nuhumu sirrii matti si bareera ga'a. Akkuma si argee kaasee jira miti jalqaba akkuma si argee kaasee natti tole kan baay'ee si dhugumu amma nan kufee gaafa si argee beekteeti. Bishaan natti naqanii tola kaasanii maaliif natti tole nan gammade gammachuu kun ibsadhe akka ajaa'iban. Hiriyaa taana. Hiriyaa taana jabaadha. Anis kanumaan barbaade sirraa. Anaafat hiriyaa taana kan jedhu. Hiriyaa? Hin bareedne miti. Rakkoon qabu hiriyaa mana barumsaa wal jajjabeessinee waliin dubbisu. Si barbaade sin qabachiisaa mana barumsaa irratti baayoloojii fa'aa kana fiiziksii fa'aa keemistirii fa'aa kana nan danda'a. Sin ilaalchisa hiriyaa ajaa'ibaa taana.
Ani nama gaariidha. Keessa beektaa. Nani mana jana jantu maal beeka. Jinjana. Jinjana jennu nama jinjana yoo kaasem. Jinjana maaf kaastee nu waa'ee akkasii ma yoo kaasee amma. Ay dhageera gaa oduu baay'ee ni nama ragaggaaniiru. Oduu baay'ee dhageesse. Eeka. Wayyoo sitti moodeesse. Yoo immoo sitti achi gadi caasee mucaan sun. Mucaan sana wajjin ooltanii. Achitti Isa sitti haasee baay'ee ko. Waan fedheef jedhi baqa. Indeenta. Ciao. Wayyoo. Lubbu nagaan ta'e barumsa akkam ture? Barumsi baay'ee bareedaa ture simbiraa kan ture. Namuraas baay'ee bareeda ture garuu si galaa turani. Ariifiidha ammoo. Bartee mana barumsaati. Barsiistuuti immoo baay'ee namatti tolti dhugaa baay'ee ariifii ture. Barsiistuu ishee kamiin amaluuti? Barsiistuu baay'ee tokko baay'ee namatti tolti. Barsiistuutti himee garuu afaan Oromoo baratte baay'ee si barsiisaa jirti. Ariidhiis baay'ee dandeetti. Sitti tolteetti amma isheen barsiistutti? Baay'ee barsiistuu isa bareeddu. Dhugaadhaan taa'e. Haa ta'u mee garuu barumsa ishee sii galeera? Isiniif isiseenti. Paawulojiin mana barsiisti garuu afaan Oromoo baratte. Haa tokko tokko immoo boqonnaas nu baasti isheen. Dhugumatti garuu ariifiidha barsiistuttiin. Omaan jettu garuu bareedaadhuma meedhisi. Bareedduudha. Abshaaloo. Nama ta'e wayina argeetta? Wal beektumoo? Wal beeknaa nu ta'u. Nagaa jirtu. Akkam? Nagaadha. Sabboontu. Wal beektumoo bareeddu? Sabboontu. Dhugaa wal beeknaami. Wal beektuu isinimtu iyyuu. Hiriyaa kiyyaadha. Maal jechuu barbaaddeetu? Hiriyaadha silamaan. Namatti tola dhugaa. Miti? Baguma Finfinnee baguma Ameerikaa afaan bahin qaba. Wal beektuu. Ishee beektamoo? Wal beeknaa. Maal jechuudha? Wal beeknaa? Wal beektuu. Waa'ee kee taasaan ture beektaa isheetti. Gaarummaa kee. Waa ishee nan dagadhee beektaa? Dagattee isheen nama gaariidha. Isheen nama gaariidha baay'ee. Isheen nama gaariidha dhugaa rabbii. Barattoo haaraa turte. Simannaa kee danas turte. Sirriitti wal beektumoo gaaroo? Mi'a ta'u gaa gajaan kan dabarre bashee koo si yaadiraaf dhugaa. Baay'ee na yaaddeeti. Maan Bareechi hojjetumoo asaayimentii sanaan jettee immoo Baqa. wayin galgala dhufeen fudhadha. tole. Barumsa dhiisnee farsootti gadda. Dhuftee? Ishee yaabbe. Baga dhufte. Dhugi. Daree kilaasiin jira ture. Daree maaf dhiistee baatee ati? Dhiis waaqa kunis kilaasuma tokko. Buusi yaabbe. Dhugi baate. Naa buusilaa barumsi nu ta'u deerti. Barumsa abdiitti abdii. Kan dhugdee abdii horattaa. Barumsumayyuu abdii kan horattoo kana dhugdee qofadha. Yoon baateeti? Yoon baate dhuftees? Bakka inni dabbaraa nan beeksisa. Gaa Kilaasiin barsiistuu san fa'a. barsiisuun qormaata nu laatte maaf deemteeti? Maal waan biraatu nu qoraamudha. Meeqa qoramnaan jedhe. Maatti am. Naa akkasi nan bahe. Maal qoramnaati qormaata maal qoramnaati jireenyu nu qoraartee dheen bahe. Qoramnee baane yaabbe meeqa akkan deebisu hin beeku amma. Mana 10 keessaa nu qorte. 10 keessaa? Innaa meeqa argatteere? Baalojii xiqqoo ateera garuu. Hin hatte moo baay'uma hatte? Nanni narraa nama baay'ee taataa ture abbaa. Zibiteetu itti guutte moo amma ati gumaama itti guutte ta'u? Barannee jechuudha mamma. Barannee maal akka taanu hin beeku ana. Maal taana ree barannee yaa'u deemnee Ana akka koottee jechuudha maal akkan ta'e beektee ati. maal taata? Booda sitti hima maal akkan ta'u. Maal qaxaroo kan immoo himuuf beellama barbaachisaa jiru. Kan himuuf beellama barbaachisaa. Injineeringiin xiyyaara noof. Farsoo fufudhannaan abdiin kee dabalaara. Abdii xiyyaara biyyan bushaa'u. Sirma moo? Hin bushita maarree. Amma ganaan akka malchiiste. Xiyyaara noofa xiyyaara. Naannoo fa xiyyaara gaafa ni baradhee fitu amma. Rafteefa abjuun. Akka nama jirutti. Akka nama barachaa jirutti. Akkama barachaa jirtutti maa inuma oofta. Ani yoo maka eetu ammumayyuu bushuu ilaata jechaan jira. Biyya ka. Sitti laanna. Bushina. Booda dhugi. Hin dhugna. Biyyan bushaa.
Amma si dhibuu baradhee fixee na biyya bishuu barbaada. Barsiiftuu. Ante barsiista. Kun na barsiiftuu argaadha. Waamnu. Waamnu. Barsiiftuu. Kottaa meel tokko. Barsiiftuu. Galaaru mana barumsaa jechuudha. Kottaa. Nu qaranii garaaru. Aloota qormaata godhan keessatti baranne. Seenaa. Barsiiftuu kabaja. Astaa. Ijoollee maal hojjennu? Taa waasiitti muudneetu waa qormaata. Galaartu sin. Taa'as barsiista. Taa'a. Amma immoo kanaan kaatanii inumaa ittanii immoo amma kanaan kaatanii ijoollee isin garuu akkumatti akkana taatu ani eessatti isin gorsee danda'a. Kilaasii keessatti gorfamtanii Barsiiftuu har'aa fi waan bakkeetti waan gaarii. har'aa fi dhugaame. Buusuu fi isinii buusuu Callisni barsiista. fa'aa agaa dhugi. Yaa keessatti fakkaadhaa numaa immoo kana obaasuuf karaa buutu. Dhugaa Maal harkaa galtanii yoo maati? Hin dubbannu laa. Waa tokko Namatti keenya hin dubbannu, kaasnee eh, har'aa hin dhugaa. dubbannu. Maal isin al tokko yeroo guddaan keessa buufattan maal barsiistuu ta'uu nuyi kabaja. Kabajaatanii waa baay'ee baartu isin dhugaatiin guddaan nama ijoollee bukkeetti argamtan. Nuti iyyuu ugneet amma biyya bushuuf ka'aarra. Hoo guddaan abdii horattu barsiistu dhugaa. Na dhaga'amee wayiin isinitti hima. Laa isini barattoota. Tokko immoo uffata yuunifoormii uffattanii bakka kana teessanii waan akkasii gochuun qabdan beekansi Namoonni hin argine barsiistu dhugaa asifnaa dhugaa. Aadaa safuu hin soraatina barsiistuu ta'uun of danquu of dhabuu of rakkisuus miti dhugaa meel tokko. Dhugaa barsiistu Na bareeda. dhagaa dhuguu nan dhugaanii aanin dhugaa guddadheedha anaaf waan haaraa miti isinii galee garuu isinii bifa kanaan teessanii dhuguu hin qabdan tokko uffata ofirraa qabdan kun uffata kabajaati baastanii lafa kaa'uu qabdu lama immoo maatiin keessan manatti isin eeguu isaanitti illee mul'attanii gadi baatanii illee dhuguu qabdan lama immoo kun waan baramaadha mana keessattuu hin hojjetama. Dhugaame dhugaa. Maatii bira teessanii dhuguu qabdu jettanii barsiistu. Maatiin nu eeyyamanii. Nu eeyyamanii. Nu eeyyamanii. Nu reebu amma dhugaa. Dhugaa rakkina qabu barsiistuu. Ani rakkoon qabu maagarii koo haala koo biras dhaqee nan dhugaa nin jira. Fudhaa Barsiistuu amma qofaan dubbannu. Isin maal dubbattanii deessanii kun beekamaadha. Kana wayyaa sana wayyaa. Kenniif. Kana wayyaa rakkina qabu. Abshaalo duraanuu ija na keessaa baasuu bootee ani immoo kana sifaana dhugee innaan immoo asii gadi natti hin caa'u. Rakkina waa'ee biyyaa yaadna isinii gala waa'ee barumsaa. Dhugaa barsiistu. Akkas ibboo maal daangaa of gochuun qabnu barsiistuu. Daangaa of gochuun qabnu. Barsiistuu. Gorsisi yeroo hundaa nyaalattanii jechuudha. Gorsa ajaa'ibaa ta'a. As nageessaniitu sinarra galatooma. Harka keechumatti lakkaa'e. Mee gara fuulduraatti maalan taatanii yaaddu? Maalan taa'an? Gaafa na ilaaltan. Abshaaloo jabaadhuuma baradhuuti. Barumsi maali? Tokko sammuu kee bichaa sirreeffadhuuti. Xiyyeeffannoo kee barnoota kee irratti godhu. Barsiisaadhaaf kabaja qabaadhu. Barataas immoo ijoollee shamarranii olii gadi ooftu kanas dhiisi. Sii galee gaafa sana barataa cimaa taata bakka hawwii keetii illee geessu. Lammaffaa isuma akkasii kanayyuu dhiisaa. Ani yoo barsiistu. Walumaan isiniin jechaadha kophaatti isa gorsaan jiru. Baratte. Keen dubbadhu. Ani amma kutaa meeqan barachaa jiru? Barachaa hin jiru amma miti. Eessa keessa barattee yoo naan jettan barsiistuu lafaan ga'uu wallaale. Amma afaan keessa qabadhaati. Anas baay'ee nan haasofsiisina. Ani nama waan meeqa yaaduudha. Birrii nan argadhu kun lafa akkanaa miti mana koo keessayyuu isan gadi buufadhuyyuu garaan hin ga'u. Lafa akkasii isin faana taayaa sa'uudhaaf. Callisime. Callis. Maal? Nu barsiistaniittu asin nu geessaniittu. Sin kabaje barsiistu sin kabaje. Daa'ee keessa. Beekadheeraam. Atomaan goone beekadhee. Bilisummaan gaafan karaarraa sitti goruu ati badiin qabdu ana badii qabdu. Isin gorseetiin asii isin kaasa jedheen nufi akka namaatti natti haasoftanii. Amma lakkana aarsitu beektaa callis. Maal akkana aarsitu beektaa barsiistu. Qabxiin haallattu sin sosoba. Dullaa fudhattee nu reebda daree keessatti. Amma maal nu reebdaati? Maal haadha keenya nu reebdaati? Maal haadha abbaa koolaati? Maal haadha keenya reebdaati? Sin kabaje malee daree keessatti naa hidhatanii sodaadha. Sodaa hin qabaan. Barsiistu laa. Mindaa kuma furu nyaattee takka miti na reebdaata. Abbaa koo faatee koo na reebuu dhiisanii jiru. Kanaan booda natti dubbatta taanaan kanan fuula keetti facaasan. Dura baay'ee beekadheeraam. Ani nama natti fakkaattanii isin kaasaniif hin dhufe isin kaasaaf hin dhufe. Akkuma namaatu immoo dhugeenyaan isin faana dhuge. Amma bee. Amma immoo galatoomi rakkoo tokko hin qabu. Ture mee inni ansitti naa soosala. Gurbaa siinaan hin jedhin. Haasaa keessa sirreeffadha. Barsiistu. Qabii siin jedhe. Asii daree keessa hin jedhetti kan amma taatee cabsaan.
Maa lullu fetti callisi ta'a. Namacha isitee farsoona. Mucaa kee daa'imoota. Kabajaa fi teessoo abbaatu of jalaan deemaa jedhee Oromoon gaafa mammaa kun. Birsumasuu isinumaan goone anatu balleesse. Ati mee dhaloota barsiistee? Isin akka asafan dhufe. Namatti barsiiste. Lafa kaatetti isin deebisin. Lafa kaatetti isin deebisin. Maa isin sirbu jirtu maal? Namichi tireen gadee barsiiste kunoo biyya bushaara. Ati asuma jirta. Maal fakkaatti kun hin jira? Hetti. Waa jirume? Jedhi. Ngeerarta? Nan geerara. Jedhime ummatoo qabate. Ishi. Nu bor guddannee nama guddaa taanaa har'a nu tuffattanii yoo asii gad nu ilaaltaniidhi. Boruu guddanneen nama guddaa taanaa har'a yoo sii gadi nu ilaaltanii. Joobirriif lukkuun iddoo tokko ta'anii yoo kosii haaranii yoo nu waliin beeknu bor guddannee lukkuu taanaadhi. Joobira taana. Joobirri fi lukkuun iddoo tokkos yoo ta'anii nuti boruu guddannee joobira taanaa baay'ee ittiin cannaqaminaa jedhe. Cannaqaminaa gatti hin daballeen afaan itti achi buuse abbe. Kafrata gojjira waan tokko jira beektaa waan tokko jira. Maaltu jira? Arrayyoo dareetti na reebdee bor gaafa biyya bushan immoo kilaashiidhaan as reebaa. Har'as yoo dareetti nu reebdee. Har'a yoo dareetti nu reebdee. Radeebi. Har'a yoo dareetti nu reebdee. Kot. Maan hin beektu sana achi. Har'a yoo dullaadhaanii dareetti nu reebdee. Har'a yoo dullaadhaanii dareetti nu reebdee. Bor biyya bushinee kilaashiidhaan si reebnaa. Har'a yoo dareetti dullaadhaanii nu reebdee. Bor biyya bushinee kilaashiidhaan si reebnaa. Qaban biyya bushanii. Isin hin gahu? Ati mushitaan biyya. Isin hin gahu? Asii haasaa irra inni maqaa keessa hin dhoofne irra. Baatu moo baatan asii? Daree keessa jirraa. Daree keessa jirraa. Deebi sirraan Isa immoo na dhageessu waa tokko ragaa ala. Boru daree mana barnootaa keessa ija keessan lamaan arguun barbaadu. Sababa tokkoon immoo abbaa keessan fidu. Dareetti Isin silayyuu ija of keessaa baasee inni faana. Ija keenya lamaan mana keewwanne dhumnaa. Mana kaawwadhe nama jago. Ati asnatti naasee isin gorsee nasi isin kaasa jedhee malee isin faana akka Dhugaa barsiistu dhugaa. dhageessee durayyuu ati waa takka hin balleessine ana. Asumatti isin dhiisee deeme isin gorseen isin fuudhannaan diddanii teessan miti. Isammoo isinuma balleessi barsiistu. Walagar. Kaffale. Walagar akka dhugdeetti kaffalta. Kaffale jedhu. Namoonni isaaniitu birrii 5,000 maal kaffalu? Maal kuma buru nyaatanii maal kaffaltu sirriitti. Maal kaffalu? Sabuu dhabbu.